Dubbannaa tokko waa'ee Direedhawaati. Lammaffaa waa'ee obbo Jawaar Mohammad Khaleessa deebisaa inni muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Alitiif kennee jira. Especially waa'ee lola Asmaraati maali Eritrea fi Itoophiyaa laalchee jechuudha. Haala itti dhaleessee jira. So haalli kun egaa waan tuffatamee bira dabruu miti. Laaluun qoqqootuun keessa laaluun barbaachisaadha. Kanaafuu mee walii qoqqooda maaltu deemaa jira waa'ee Direedhaa dura ajandaa san irraa xiqqoo waa dubbadheetiin odeeffannoo qabus isinii qoode. San booda sirriitti haala obboleessi keenya Jawaar Mohammad itti xinxalee lafa kaa'e maal jechuu akka barbaade isa kanallee sirriitti irraa dubbachuun barbaachisaadha. Kanaafuu as keessa bu'aan argannu maali, faayidaan argannu maali, dhugaan argannu maali tana keessa akka gaariitti fatabayyanu walii godhuu qabna. Keep sharing, share walii godha. Tokkoffaa waa'ee Direedhaa Dr. Abiy Ahmed Ali maal dubbate maal jedhe. Dr. Abiy dhugaa jirtu lafa kaa'ee dhuguma jirtu dubbate. Immoo gurbaan dheengadda walgahii warreen ummanni Somaalee godhatanii achirratti dubbii godhe sun dhaamsa tokko dabarse. Dhaamsa bifa tuffiitiin ammallee keessa dabree muummicha ministeeraa arrabsuudhaan keessa kutee dafiitii as bahii waan kana irra deebiiti wanni jee waan jiru akka dubbate. Gurbaan amma akka odeeffannoo qabnutti haalli isaan waan sanitti qopheessaa turan haala ummata jidduutti jeequmsa kaasuuf godhame wanni suni itti yaadamee godhame. Gurbaan lammii Itoophiyaati miti Kanadarraa galee amma immoo dheeysee Shinniilee jira jechuudha. Shinniilee jira. So mootummaanis mootummaan federaalaa wannaa itti kennee jira akka gurbaa kana seera jalatti to'atanii wanni godhan jechuudha. So kanaafi gurbaan kun ergamni guddaan inni dhufee fi jeequmsa kaasuufi. So kanaafi gama sanitti dubbii Direedhaa bifa saniin oowwaa deemaa jirti. Immoo muummichi ministeeraa dubbatee jira. Haalli akkuma inni itti kaa'e jechuudha. So akka sanii fudhachuu qabna. Bifa sanii ilaaluu qabna. Tabiraa babal'inaa waan irraa dubbachuu fedhu ajandaan lammaffaa waa'ee balbala galaanaa jechuudha. Barbaachisummaa balbala galaanaa haalli obboleessi keenya Jawaar Mohammad itti ibsee jiru waa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Waa hedduu of keessaa qaba. Tokkoffaa haalli itti dhaleessee bareedaadha garuu isa keessa wanniin ani isarraa waan takka wanniin hubadhee jiraachuu. Tokkoffaa Itoophiyaa fi Eritrea wal dorgomsee jira. Itoophiyaa fi Eritrea wal dorgomsee jira. Amma haala dhugaa geopolitiksii naannoo sanirra jiru irratti dhugumaan arra Itoophiyaa fi Eritraan yeroo laallu dhugumaan jarri kun lamaan wal dorgomaa gaafii jirtu jira jechuudha. Maaliif jennaan dhugaa biyyi xiqqoon takka super power ta'uu dandeessi. Jaapaan gaafa Chaayinaan miskiina turte super power turte. Arra Chaayinaa fi Jaapaaniin tokko miti. Chaayinaan arra yoo ganama hirribaa kaate Jaapaan faxara godhatte jechuudha. Maaliif jennaan Chaayinaan dur Jaapaan bitaa turte suni arra humna namaa guddaa qabdi, teknooloojii guddaa qabdi, ikonomii guddaa qabdi, waa hundaan deemaa jirti jechuudha. Osoo duute Jaapaan arraan tana Chaayinaatti hin buutu. Arra Eritiriyaan tuni akka nurraa muramteen osoo akka nurraa muramteen silaa Hong Kong taatee jiraatte. Teknooloojiidhaan guddattee, interneeta 5G qabaattee, nyaataan if dandeessee, bakka laaboraatoorii gurguddaa meeshaa waraanaa oomishtee, waan adda addaa qabaatte dhugaadha. Eritiriyaan tun nu sodaachisee nuti uummata guddaa miiliyoona 130 taanu. Uummanni miiliyoona 3 kun nurra paawara qabaachuu danda'a. Maaliif? Sababa teknooloojii nurra kutaniif, sababa diinagdee qabaniif, sababa ikoonomiin isaanii jabaateef nu caalanii jennee sodaachuu yookaan sodaa koonsernii keessatti naquu dandeenya. Ittiin buunu jennee jechuudha. Sinigala. Amma immoo haalli obboleessi kiyyatti dhaleessee haala Eritiriyaan tun akka powerful taateeti. Realitiin immoo akkasii miti jara keenya. Waan laallee agarrumoo. Jara keenya Eritiriyaa keessa bar arraan tana. Eritiriyaan bar 1971 exactly waggaa 54 dura irra bareedde arrarra. Itoophiyaan waggaa 54 duraa fi arra jirtu takkaa miti. Dachiisame. Arra Itoophiyaan New York fakkaatti. Finfinneen New York fakkaatti.
وقاسة دين لولي تقرأي أمتي خانا بودا إثيوبيان دروني أو مش تشاجرتي مشاورانا أو مش تشاجرتي إن قد الله كم ومشي منستيرا دبتتي ورشة جلاسي خمن جارن ورشة سبيلا ورشة سيمنتو ورشة مدابرة وان إسين إنغوني وان إسين ديفلوب قران جيرن جيرو خنا قبان هم ننتفت منك أبدو من نما خنا قبان أرانتنا موميتشي منستيرا وان نينغو أجي أمان دورا تفنى الرب سالولاني توري الرب كسان يجرو موميتشي منستيرا وان نينغو أجي هنتو قرأي نغور ساجر الرب مورالي خميني درو أبنى نما خنا هندن ديسيونا نما وقاسة دي خيست إرغلولة جرافيك أبودا جيجيرما كوريدوري هاتو يقطر لمات هاتو يا وانز لمات هاتو خرا أدادين بيا جيجيرو ته وانا أدادين مسومرت بوبهجر أنا متشوف نغرسي سيجر بروف قوليجر أما مو إريتراتو إثيوبيا على كذا جان لوجيكي كنا لوجيكي أبو يرو رافنو تيجا وانه يو أمتا تكافي تكلما أصوجي تكافي تكلما أصو بيتو تكافي تكشاني ورّي يوجد تيم فرات يوتها تمنى نتم فرن ليفنا نتوانا كنا الراجود النجرة سمون تنيله وانا كنا راجود تيجر تيجو سنيقلا سمون تنيله وانا كنا راجود تيجر تمالف جنان جرخيني زماني أما خيسة جرو زمان أنا ما صوبني في زمان وول صوبني متى زمان الروجان أكنا بالليج جتارك خيدرو تيسو نوتي أما أكنا 1970 راديو جلتينيا راديو را نم تكو نيوسي لجيفتة ميلا مايلا دي دم ديمه نيوسي نوفيد نوتي أرنا نملي بادية جروان أمريكا الخير جرو تكتكبر جروف جرينيا فالمتا باديات هاي بير أنا أستعيتي وان باديان تي أرت جرتو بير هاي شو سنيفو أمة شوودون دن دهو يشو أمة جنريتر أفساتو هل كان قوتو إفاني نفوجان إريتريا خيس سأسجلت إفان دامه فينيتو رومه سأسجلت بود إفاني جرو بيتي قوتو نشلم جتة دكان خيس بولتي إنترنت يادا موجان ديسا إنترنت مانا إنترنت كافة ريته دقيقة عشان أكنا وير غورا جان إنترنت أرجع شورا يو جوجلين بندت ودمايا جاني مجاتا كوجرا خير ترى يو تناشيدا كتربان تكو مكانة شتايتي يو سموتيسن سانيتايز غوتشو فيتا يو سموتيسن information amma TikTok fi jinni kolkole sana kolkolleessu fetan Eertiraa dhaqaa jee bakka daase internet no inni jaanin jiru addunyaraan adda muramteeti as deebita haaroo refresh godhaachu sammuuti duba Eertiraa tanaatu arraanta Itoophiyaa danda'a calculation kamiin which calculation kun waan fudhataman qabne ta duraan dura tokkoffaa waa'ee military dubbannee jira haya militariin tun militariin Eertiraa fi Itoophiyaa akkam yoo jette arra Itoophiyaan waraana dargaggeessa miiliyoona calleessitee jirti waraana miiliyoona makalaakaan Itoophiyaa miiliyoona calleessee jira Eertiraa dargaggeessan qabu joollee xixiqqoo dubartii fi manguddoo malee Eertiraa keessa namuu jiru wanni inni abdatee deemaa jiru waraana faannootii fi wayyaaneeti waraana faannootii fi wayyaaneeti sheer godha akka gaariitti warra baandaa kana garaa guba sheer godhame walitti ergaati warra baandaa kana garaa guba arra baandootatti bobbaana erga baandootatti erga sheer godha akka gaariitti so ammaan tana Eritreaan tun akkuma reefu sininje nama waan nyaatee garaa quufeetu boobara asirraa Misira erganii Ameerikarraa halal mitra Misira bitanii ummata firee isaanii obbolee isaanii Misira bitanii erganii bar so nama kana teknolojii dem akkam godhee teknolojii dem arra Itoophiyaan bishaan dhugan qulqulluu baafachuu miti bishaan abbayyaa hidhattee jirti jedhe keenya that's very powerful megawaati 5,000 energy dabalatti Eritraan bishaan dhugan qulqulluu baafachuu miti harreen lagarraa bishaan waraabatti Eritraan magaalaan guddoon duba humna khamiini ummata guddaa akka China ollaa isaa jiru China bar Itoophiyaan Eritraa bar China dabar akkam gooteeti ummata bishaan qulqulluu dhuguu eegan ummata source system ijaarrachuu barate ummata AI already data center barate amma warri Eritraa ATM fajala photo kan jangafa abi fi wonni wal araraman san dhufanii hay wonni tuni waan maallaqa baaftu jaani ATM jala photo kan ja warri Eritraa look at this hangam tak akka dubatti hafee jiru manni sun so ummanni kun calculation khamiini arrantana dhufee ummata Itoophiyaa injifate no waan intaane kun abiy wa abdatu malee lafuma khee 1 million no guarantee masataachuu je kharana gafilan kun afan diplomacy
afaan diplomaasiitiin nuti yoo Eritiraan nu hayyamte nuti waan isin gaafanne haqa keenya gaafanne asabin durattu ta Affaar turte qabeenya Affaar turte lafa Affaar turte waa takka Eritiraa wali hidhatan qabdu haqa keenya gaafachuun cubbuu miti kanammoo wanni nu barbaachisuuf nuti wannummaan tarmaxammatnee Isaayyaas Afwerqii karaa nagaatiin isa kadhannuuf ni jira hin jiru maaliif kadhannu hin jiru maaliif humnaan nu caala geopolitiksii harka tana bar Abiyyi leen dubbate qalee maal jee beeytanii dhengadda paarlaamaa irratti dhaggeeffadhaa jee lolan nu naqina gaafa seenne immoo isinuuni beeytanii jee faayidaa isa maaliif jennaan arraan tana addunyaan dullaa miyaa qaabbil inji mattoo miimootin leellam jedhu qabaana arraan tana waa'ee obboleessi keenya kaase Jawaar fakkeenyaaf maal jee Arab Emirates dhufaa Saudi dhufaa namoo harka naqa sirriidha sun dhugaa jette garuu nuti arra Saudiin yoo haate asab kanaahu Eritiraan kanniteef hin dandeessu Itoophiyaa dura dhaabbachuu humna dura dhaabbattuu qabdu Saudiin nama xayyaaran Yemanii tumee dadhabe unkaan Itoophiyaa guddoo kana dhiisiti they cannot try osoo haqa Itoophiyaan haqa kiyya jettu Saudiin daffartee lafa san numa fudhanne wadaba san kan nu danda'u isaasillee fudhachuus hin danda'an maaliif Abiyyi fudhachuuf qophaa'ee jira haqa Itoophiyaa daffartee fudhachuu hin dandeessu Saudiin nama Yemanii xiqqoo duutu san dadhabeetu Saudiin dhuftee wanni jetti no hin danda'an nuti yoo amma fakkeenyaaf UAE nu gargaarte dhugaadha humna namaa ni qabnaa waraana ni qabnaa waa hunda ni qabnaa gargaarsa bira arganne we are happy garuu Isaayyaas Afwerqiitti kenni murameefii jira jaalattanii jibbitanii akkuma muummichi ministeeraa dhiyoo dubbate yookaan jeneraal Baacaan Dabalee dhengadda waan takka dubbatee jira nuti asab fudhannee hin dhaabbannu achitti kana jechuun maal jechuu taraa tana dhiirti bulchaa jirtu ta biraati akka gaafa 1998 akka lakkoofsa faranjii Mallas Zeenaawi ummanni gaafa lola baadimmaa fi shiraaroo cabsanii Asmaraa jala kiiloomeetira 45 moggaafuu mi Mallas deebi'aa jeen ha asab qabachuu haan deebi'an jenneeni ha amma jiru kun immoo lakki haqa kiyyaanin fudhadhaa jee jira daase fudhachuunis dirqama kana ka godhamu immoo fakkeenyaaf Itoophiyaan humnaan qabdu jaanii Itoophiyaa kana xixiqqeessanii deemaa wanni irra dibanii wanni godhuun no sun hin taatu wanni akkanaan jiru Itoophiyaan humna jabaa qabdi humna namaa qabdi waraana qabdi diinagdee qabdi everything qabdi Itoophiyaan akka isin akkanatti wanni gootan kan no kuni yoga Eritiraa tana nurraa hin tuqina please Eritiraa nurraa hin tuqina Eritiraa akka no hin dalagu wanni akkasii balaataan akkanaan dalaytu abbaa kiyya hin dalaytu Eritiraan haqa maleedha haqa Itoophiyaa fudhatte okay ganaxalamuu feeti bilisoomtee maal gochuu fi Eritiraan achi noorzirraa haatee qallina kana dhuftee asab bira kuttee Affaar bira kuttee Jabuutiidhaan daangaa walii goote bar Jabuutiin tuni direedhaa irraa bar funyaan direedhaa jala jirti eessaani Eritiraa fi Harargeen bahaa direedhaan ollaa taate mee nutti hima kaalkuleeshina kamiin Eritiraan ka jirtu noorzi kaaba ollaan isin daangaan isin unu Jibuutii dhaabbata achi ollaa direedhaa jala jira eessaa walitti dhufe kunis kaalkuleeshina barbaada kanaaf haalli khaleessa akkaataan itti ati ibsite inumaa dubbiin fardii nuti sirraa eeggachaa jirru maali Oromoon eessa dhaabbachuu qabdiidha Oromoon mootummaa kana wajjin dhaabbachuu qabdi gaafiin qabu Oromoon mootummaa kana wajjin gaafa dhaabbachuu qabdi whether we like it or not akkana dhugaa walii himuu qabna sababaan Oromoon mootummaa kana wajjin dhaabbachuu qabduuf ta duraan dura Oromoon ummata bal'aa ummata guddaadha Oromoo qofa dubbii tanaaf farsaanii soba Oromoo qofti naaf farsaan jiru maraataan Amaara aktivistii maraataan Amaara illee dubbii asabtana lafa kaayaan jiru dubbii asabirratti maraataan jaraatu safaataan beeku inyaa ka Abiyyi Ahmed gaanoo mun qomoo jaan faannoon wagaallan sin jechaa jiran tunilleen sirrii miti dubbiin tunis inuma Oromoo qofaa ka waan tanaaf farsuun soba no aktivistoonni maraataan Amaara illeen arraantana dubbii asabtana safaataan beekan nam tokko namoo farsaa jira garuu harka irra guddaa farsaa jiru Oromoon okay haa farfamure maal balleesse Oromoon haqa gaafataa jira ummata guddaadha yoo wanni sun Oromoon injifatte baru ganama ka faayidaa guddaa irraa argatu Oromoodha jechuudha kanaafu foormulluma kamiinuu Eritiraan Itoophiyaa injifachuu hin dandeessu waa hedduu takka lama jennee lafa keenya asabnu barbaachisa gaafiin qabu akkuma inni jeehu nurra akkuma waggaa 30 nurraa fudhatanii waggaa 30 obsine amma moo deeffachuuf waggaa 30 nurraan fudhatu hin fudhatu
مالف balballi kun wanni nu barbaachisuuf tokkoffaa economic appetite keenya akkana baname kana eenyu khariira milkaawaa jiru eenyu khariira gammadaa jiru Oromoon harka guddaa baga because Oromoon abbaa biyyaat arra Itoophiyaa wanni guddatteef arra Itoophiyaa wanni akkana fuuldura deemaa jirtuuf osoo asiin harka tokko lola gaggeessu Itoophiyaan barnaama boo waan wayyaanee waggaa 27 dhagaa bu'uuraa jettee lafarra tarreessaa baate joolleen tun kanuti galgala ganama dhagaa itti harru galgala ganama hin beeytan xiqqeessinu galgala ganama waggaa 3 keessatti waa meeqa hojjettee nu garsiifte boo maa dhugaa walitti miqqanyaa walitti taana maa haasida walitti taana waggaa 3 keessatti energy corridor wanni abbayya hiitee nu garsiiste hawayyaaneen saamtee meetekii fi saalimiin kontraata xaaliyaa warri fudhate bishaan abbayyaa saamanii caccabsanii gurbaallee akka inni sanadan baafne jaanii ajjeesanii abiyyi irratti allaakakanii biraa kutan fixee garsiise osoo abiyyi gurgurate jaanii finfinnee akkasi magaalota akkasi soofumar akkasi koridorii kooyishaa waa meeqa ammallee wanni hidhamaa jiru san gubbaa warshaalee waan dila kana mee ilaala jara keenya mee addunyaa irratti biyya Afrikaatu waan kana godhaa jaanii bargisee gari ani bar maalif akka sammuun teenya lockdown taatee yaannutu na ajaa'iba bargisee takka takka why we don't be positive maal wannummaa mataa nu qollafe hay boo jarri hun bar ummata yeroo duraatiif waan wayyaanee waggaa 27 godhi waggaa 3 keessatti dachaa gootee nu garsiiftee bar qonnaanis waa hundaanis annin deegaran hinyaannu sadaqaan fudhannu je Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed irdaataan nu barbaachisu sababaan nuti irdaataan barbaanneef ilmi namaa yoo rakkate guyyatti gulamoo nyaanne maalif ilmi namaa habal'ootti bahu yoo rakkate qofa Itoophiyaan rakkattee agabuu bulteeti haatee teknooloojiinis qonnaanis magaalataanis waan addaatiin if danda'uu dandeessi yoo harka namni harka namaa eeggatu gisee hundi harkuma namaa eeggata Jaapaanonni maal jaan show him how to fish but don't give him fish injaan qurxummii akka itti aloolu barsiisi malee qurxummii kanniniifis injaan hanga homniti ummata westernii raa sadaqaa harka namaa bannee eeggachaa oolla no hin feenu qonnaas ifiif qotanna nyaata ifiif if dandeenya teknooloojii if dandeenya jennee lafaa kaanee jijjiiramuu feena biitiiti yahanaa jijjiiramtu immoo namicha naqarsaa namicha vaayirasa Itoophiyaa ta'ee achi taa'ee galgalaa ganama erga biyya san bilisoomfate isaas afoorqi arra ijoolleen girrisaan harka tumtuuf kun nama waggaa 34 guutuu biyya isaa beeleysee ummanni isaa bahara dhume young generationiin kaan lola dhume hay inni bariin ajjeesu jaan hin quftu jira jaan boollenni itti darbu yoo ati wanni jette fuudheetuma lubbuu itti darba jaan achi duuta jaan xiyyiitiin qisaasu jee namicha xiyyiitiin qisaasu jee nama lubbuu wajji hallayya darbe ajjeesumo isa kanatu arrantana Itoophiyaa irratti nutti aanee isa faarsina hell no man come on hey eenyu fin qabsaa beeboon ni ashofta hay muumichi ministeera dhugaan isaa galgalumarra guyyumarraan kalloon irraa bahaa jirti kalloon isaa guyyarraan bahaa jirti irra hojjetee hujiidhaan agarsiisaa jira guyyarraa he proving yo arkun feni dhimma keeti arkun dandeessu jechuudha ballaadha jaamaadha hin agartu because sammuu ta'e laak taate namni gaafa sammuu isaa laak godhee waa laaluu fi dhaggeeffatu hin argu kanaaf aan dirqama namaan jaaladhu qofteen achi hanaa ta'u takka ilmi abaluu ilmi ganda kiyyaa achi hanaa ta'u lakki ani kaayyoo ganamaa je'eetiin waggaa mee guutuu qabsaa'ee jira ani dhaqaadhaani ani bara zamanni bar guyyarraa teepirraa ka CD jijjiiramee CD irraa huno Netflix irraa tana AI artificial jijjiiramaa jira ani dhaqaadha kaniin kaayyoo ganamaa quraana rabbiiti moo baayibila maali wanni achi taa'uuf mataa kiyyeef cufuuf no ummanni kiyya jijjiiramuuf guddachuudhaaf wanni nu barbaachisu biyya tana aangoon harka keenya jirtene amanuudha ta duraan dura waliin dhaabbachuu gargaaru yoo dandeenya lakki hundi keenya aangoon saniifu aangoof qabsaa jirtan jechuu bareeda guddaan keessan ni kijibdanii jechuu bareesin baay'inni qabsaawota warri ifin jettan kun baay'inni keessan aangoof qabsaa jirtan malee ummata Oromoo bilisoomsuu qabsaa jirtan ummata Oromoo fayyaduu barbaade huno laal deemiti marashaa dhiisiiti tiraaktara bitiitti kan ya tiraaktaraan ummanni Oromoo haa qotatu kombaayinaraan ummanni Oromoo haa qotatu Oromiyaan haa misoomtu kai tokkummaan dhaabbadhu gaafa tokko taatee sagalee takka taatee
dhaabbatte ummanni illee si kabaja mootummaa keetis ni kabaja nuti ilitiidha baratan osoo jennu akka sagaagaltuu miidiyaa alagarra deemtanii nama kumattan akka kumattu yaatanii beekaa isin dhiifne beekaa isin callifne nuti akkana gadi isin cabsuu wallaallee bare beekaa isin dhiifne mee qoy arrarra boruuf bartan jenne hay isiniifuu argaan jirtan keessa kuttanii miidiyaa alagarra deemtanii waan nuti waggaa 5 dura quufnee dubbannee dhiifnee unu arra dhiifama gaafannee aboo fayyaa daha namaan jennu kanatti isin arrallee gadi deebitan akkamin namni gad deebi'a kanaafu nuti jaalannes jibbines hujii ammaan tana deemaa jirtu madaaluma kamiinuu balballi galaana nu barbaachisa Itoophiyaan balbala galaana saaqachuu qabdi hin gaafanne dachii Eertiraan gaafanne Itoophiyaan haqa Eertiraan gaafanne cubbuudhaani Mallas Zeenaawii fuudhee osoo ragaa takka malee fuudhee kanne dubbiin tun guyyaa takka akka dhootu namuu numa beeka maaliif isaa wannummaa sanada takka malee Eertiraatti kannanii Eertiraa bira akka nama qabdii hoo nuu jabeeysi gaafa Itoophiyaa tana baxabbaxnee saamnee quufnee irraachi baanee Tigraay gudditti jennu lafa asab kanaa fi wanni kana ummata Gaambeellaa wajjin murachuuf kaane ummata bishaan abbayyaa kana waliin murachuu kaate Tigraay guddittiin akkas godhuuf kaan duraan asabis waliin muranneeti akkasi ummata Itoophiyaa laandilaa goonee miskiineessinee keessaa yaana jedhaniiti sharriin isaan xaxan sun arrammoo huno abbichuun itti dhufee irra naqee jira daasee noo jeen wanni garaa na gubtu jalqabarraa wanni garaa na gubu yoo jiraate je akkaataa asabitti fudhatame je sini galee akkaataan asabitti fudhatamte hedduu garaa na gubdii jenaa obsa difam so kanaafi akkaataan asab itti fudhatamte mee muumicha ministeera Itoophiyaa bulchu bo arra abiyyiin kun wallahi osoo Oromoon ta'in osoo shanyiin isaatu walaayitaa taate osoo Affaaru taate an akka sabni kiyya guddaa yoo namni kun gaafii Oromoo tanarraa dhiibuu baate biyya jaalatu agarte bar nama kana ilmi namaa kun barbar jarana bar amma addunyaa wal shawwaduu dhiiste bar namni taa'ee ilaala maal jetta angaan fedhe asii haala fallafaa oolwan ani sammuu namaa jijjiiruuf haala fallafaa ool no namni qabata malaala oduu tiyyallaa namni on oduu kiiloo dhibbachi kaayee fi oduu kiiloo takka yoon as kaaye hujii oduu kiiloo dhibbaa fi hujii kiiloo takka san namni irra filata maaliif hujii fedha namni hujitti amana wanni nu godhaa jirru kun biyyaaf gaariidha yes akka gaaritti bishaan abbayyaa hin hidhatamu hin dhumatu yaani huno masrii garsiifne maal abbaasii fiddime mee maal abbaasii fiddi Ijiptiin dhiirti hiite agarsiifte bishaan abbayyaa kana hooni deebiste yes eenyu si dhorka way khaysaaniti kun waan shiraan kanname oromoo wanni barbaachisuuf ta dura oromoon saba guddaa biyya sanirratti abbaa biyyaati arra waan abbaa biyyaa ta'eefi jijjiiramni akkana addunyaa ragaa baatee Afrikaa ragaa baatee akkana mul'ata dirreeta jijjiiramni jiru mootummaa harki 8 maal jaansa harki 8 boodema sammuu teessan hiikamee dura sammuu teessan tana hiika ummata saayikooloojii isaa booyicha qofa barsiiftanii hin bilisoomne jettanii ummata sammuu isaanii hin hidhina hiika sammuu ummata uno faannonis abbataችን ቤተ መንግስት በ24 ሰዓት እንረከባለን ጀ እንጠቀልላል አይሰራም መጠቅለል አይቻልም ኻኒስ ሁኖ ወቦን elgadhufe huno kilomeetira 8 moginci maal jira jaani waggaa lama sadi dab yoom seena duba matara mootummaa deemseen maal ayita go deemseen ire maal ayita dhiisa akkanatti ummata laal sammuu wannaan godina jaalannes jibbine warreen akka keenya misoomuu barbaadan akka Oromootti warri misoomuu barbaadan huno traktarri assemble godhamaa jira combineri achi jira naannoon Amaaraa misoomuu barbaadan nagaa anfaannoof keessa qulqulleessite Oromoo jideemu fakki godhatte Tigraay misoomuu feeti TPLF shoror keessa baafte nagaan deemu ummata Itoophiyaa guddoo achi no lakki yoo jaanii didan dandaa isaanii Oromoon misoomtee agarsiisu arra bishoofturatti doolaara biliyoona 10 tirileena qarshii Itoophiyaatiin arraan tana dirreen xayyaara guddaan jaaramaa jira misooma adda deemaa jira kun hundi waan biyya guddisaati jira keenya
namni hedduun ma'anaan bilisummaatu hin galleef namumaa tokkana fuudhee olii gad shir isaan godhe. Come on bro. In galleef ma'anaan bilisummaa namni. Bilisummaa waan taateehu namoota hedduu galaaf hin jiru. What is bilisummaa? Hay. Abbaa kiyya namni tooftaan deema. Namni tooftaan deema. Akka amma Adaanech faan godhan kana deema. Suutaan nama kana fudhachiifta laala waa itti garsiisaa. Wayis dalagaa. Kanas godhaa. Kanas hojjetaa. Smart way akkasit deemta. Akkanuma dirree baatee. Hey qotta nuu gayyaa keessaa Finfinneen teenya. Qotta alaabaa teenyatti dhaan. Qotta keessaa nuu gayyaa Finfinneen teenya. Come on bro. Maal yaadu jirtan jira keenya. Lakki naman an fedhu yoon taane bakka san namni biraa taa'uu hin danda'u. Abba bilisummaan nuti feenu kan nuti feenu laal dhugaadha. Dr. Abiy Ahmed Ali guyyaa takkatti rakkina qabu hin jiran no. Rakkina qaba ilma namaati. Isaa miti rabbiinu dachiif samii gaafa uume akka quraana keessa jeetti guyyaa jahatti uume rabbiinu. Ilmi namaa Ameerikaan tu waggaa 200 fudhate guddina arra geesse kana deemuudhaaf. Chaayinaan guddina amma irra jirtu gahuudhaaf yoo xiqqaate waggaa 40 fudhate. Saawus Kooriyaan akkasi. Duuba gaafa taraa teenya geessu gaafa ilmi Oromoo tokko aangoo san qabate waggaa 3 kana keessa jijjiirama si garsiise ta duraa san dhiisa ta duraa suni waggaa 4 duraa sun waggaa 2 duraa san ni qubanne waggaa 2 ta'an waraana irra ture erga sanii waggaa 3 jijjiirama bareedaa agarsiisaa jira. Jijjiirama inni fide kana immoo akka nama aduu tana lakki aduun hin baane jettee harkaan aduu akkamiin namni aduu harkaan wanni godha hin deebisu. Aduu tana gaaddiddeessuu hin dandeessu harkaan. Hin dandeessu. So kanaaf jijjiirama ilmaan Oromoo fidan kana maaliif kokkuma tana maana gannu kutuu diddeedha gaafiin. Kokkee tana maa isin kutuu didde. Hay dirquma nama kan aboo kun shaytaan kun jinni kuni rakkina sammuu qabdani. Kuni jaalala fikirii namaa isin jireessin jara keenya. Warri akkana jo warra fikirii namaatti jirtu nuti quufne fikirii namaa keessa baanee jira nuti amma. We don't care. Weezar Itoophiyaa deebine dhiifne garuu biitii yesun nama vision qabuun nama dream qabuun gaafa naa bulte laal waan biitii sun qabdu ni beeka. Arraan tana hedduu nama isin hin gallu isin. Itoophiyaa reserve gaasa triliyeena meetri kuubii triliyeena 23 lafa jalaa qabdi. You know how much that thing worth? You don't understand. Addunyaa tana guutuu bituu dandeessa obboleessa kiyya waan reserve lafa kee jala jiru. Dahaba irra Gaambeellaa keessa ba'e. Do you know how much it worth? You don't know. Garuu liidara waan qabeenya biitii ta'e qabdu beeku rabbi si kannee jira. Liidara waan miis godhe beeku rabbi si kannee jira. Abbaa fedhe irraa dhufe fedhe Oromoo irraa dhufe fedhe Walaayita irraa dhufe fedhe haa ta'u. Garuu Oromoo ta'uu isaa nuti itti boonu qabna. Oromoo ta'uu isaa itti boonu qabna. Itoophiyaawi ta'uu isaa itti boonu qabna. Afrikaa ta'uu isaa itti boonu qabna. Arra Afrikaadhaaf namichi huyyoo waggaa hurnan akka arraa waggaa 15 booda Afrikaan Dr. Abiy Ahmed akka liidar Afrikaan laalu teessi. Aboo namni isaa safoor qinnatti faarista obboleessa kiyya. Maal narraa taate obboleessa kiyya maal taate? Isaa safoor qi fakkeenya naa godhatta. Namticha asfaaltiin 1971 jaaramte soqomtee dhumtee biitii isaa Cuba fakkaatti biyya namaatuun fakkaatti obboleessa kiyya yookaan teknooloojii dhiisii biraa gali waan teknooloojii. Lakki Ijiptii qawwee kanaafatti haanu mokkortu Ijiptiin. Itoophiyaan addunyaa irratti eenyu sii moohee beeka. Namni sii moohee beeku hin jiru. Mee Ijiptiin onnee qabdi warra ummata obboleeyyan isaanii Falastiiniif akkana bishaan Haayilaandii takka achi kan nu dadhabe Ijiptiin Haayilaandii takka. Mee haatiraa nu gootu. Inuma waan biraatii mitiihu. Mee meeshaa yoo onnee qabatte Ijiptiin meeshaa waraanaa markaba guuttee dirree baatee bahara diimarra ooftee Eertiraa hana itti matsawwaa hin dandeessu. Kontirbaandii naquuf dandeessi yaa karaa Suudaanii kontirbaandii naquuf dandeessi. Kana ala hin dandeessu. Lolan hojii banuu hin dandeessu humna hin qabdu. So kana waraanni keenyaas taanaan arraan tana uummanni Birgeen Naamadu yoo xiqqaatte isaanuu ammaan tana isaas deeggaraa jiran no sooba hin deeggaraan jiran. Isaan akka gaarii leenjii fudhatanii heedkwaartarii isaanii Finfinne. Isaas kana darbuudhaaf qophii ajaa'ibaa irra jiran. Uummanni Affaar Eeritiraa keessa jiran arra leenjii fudhatanii Affaar asii wajjin biyyee fi deeffachuuf qophii xumuratanii jiran. Tigreen bakka sadiitti adda cabxee jirti wayyaaneen. Isaan ifiifuu TPLF dhawaa jiran hin dhaabbannu yaanii isaa sochi. Faannoon bakka lama dhaamtee jirti.
humni waraanaa keenya deeggarsa gahaa qabaahu humna Eertiraa miti Afrikaafuu sodaachuu qabdi har'a Itoophiyaan hin tuffan waraana istaanaa waa hundatti itti beektii dhiirti soo kana akkasanii furadha wanni Eertiraa kuni dhugaa dubbachuudhaaf tikenni muramee fi jira lafti asab nu barbaachifti isin irraan cufa lafti asab wanni nu barbaachiftuuf tokkoffaa osoo bubbulle tiriuntu yoo bubbulte dhagaa taatii jette Oromoon osoo bubbulle oowwitu tanatti isaas achirra darbamu qaba asab fudhatamu qabdi ummanni birgee naamadu biyya isaanii qabachuu qaban bakka ollaa nagaa waliin dalagannee jiran xaafiini kanninaaf misirani kanninaaf nagaa noo hojjaa jiraatanii garuu wanni asab teenya maaliif jennaan ummanni Itoophiyaa 2032 I mean 2032 Afrika keessa tokkoffaa taane jeemee abiyyi okay by 2032 lakkoofsi Itoophiyaa meeqa seena gaafa Mallas Zeenaawi fuudhee Itoophiyaa maali asab khannusan Itoophiyaan miliyoona 70 turte arra dachaadha miliyoona 135 namni lakkoofne malee miliyoona 150 malee ta'uu dandeenya waggaa 15 arra by amma 2025 keessa jira by 2040 Itoophiyaan miliyoona 200 seenuu dandeenya okay yoo akkuma amma jirru kanatti akka elitoonni keenya smartonni keenya akka nu himanitti lakki nu barbaachisu eenyu faadha tokko ammas engineer Yilqaal Geetinnati isa faadha no ammallee khan Dr. Caannefa no lakki akki goonu isaas kana kadhanne takka nutti gurgure asab takka nu wanni godhi takka diriin fudhanna ay saram hindala wanna kana by 2040 waggaan 15 is boru ganam obboleessa kiyya miliyoona 200 guuta yoo haala amma deemnu kanaan akka shaqaxatti eenyututu wadaba kan fayyadamna akka shaqaxatti akka Mallas Zeenaawi keessan jee sanitti akka Mallas Zeenaawi keessan jeetti wadabni akka shaqaxaatii je no akka timite lakki gaafa miliyoona 200 guunne warri arraan tana qarshii biliyoona 3 Jabuuti kafallaa jiru kuni boru biliyoona 5 nuttaati doolaara biliyoona 5 Jabuuti kafallu deemna hanga amma baasnee nu qoccee jira dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf nuti waggaa 15 booda dhaloota dhufuuf Jibuutii irraa huno kontraata kara kanaan furadhaa jennee lammii teenya miliyoona 200 guutuuf akkam jenneeti hoda doolaara biliyoona 5 waggaatti kiraa kafala wadabaaf jennaan hin ta'u wanni akkanaan ta'u doolaara biliyoona 5 waa meeqa sii godha sigala waa meeqa misooma meeqa hospitaala meeqa sii ijaara mana barnootaa meeqa sii ijaara technical college meeqa sii bana warshaa meeqa sii bana waa meeqa itti godhatta soo kanaaf lafatee haqa malee dhabdee kadhachuun hin jiru irra diddibuun hin jiru lafateeti haqa keeti maal jette Oromoon oowwitu fallaanaan jette qabbanootu harkaan nagaan gaafachaa jirti afaan dippiloomaasiitiin nuti laandlaak shiraan nu gootanii jirtan ni beeytan ragaan qabdan karaa nagaatiin addunyaa nu jidduu seentaa hafentu kun afaan dippiloomaasiiti biyya takka hoggaati haqa keedeeffachuu deemtu dura nagee dubbatta kun sodaa miti nagee dubbattee boodarra abba ni liqimsita marqa yo harkaan liqimsita yoo sitto owe maankaan liqimsita akkasimi fallaanan soo kanaafi Itoophiyaan asaboonni fudhatuuf economy isiif hegereetiif ni barbaachisa lammaffaa security biyya saniitiif haalaan barbaachisa Itoophiyaan akka feetetti fakkeenyaaf meeshaa waraanaa naqachuu haa ta'u waan adda godhachuu haa ta'u yoo haatee Jibuutii irraa ni naqadha takka Soomaaliyaa irraa ni naqadha itti sittiin dhiisan maaliif jennaan misaa'ila naqachuu sittiin dhiisan maaliif jennaan nu sodaachiftanii uummata guddaa yoo sin jaa maal abbaa keetiif fitta waan isaan si hayyaman gozee isaan rafisiin jaanni rafta gozee isaan keessin jaanni haata kanaaf onne uummata keessatti caccabsina isin sababa rakkoo dhuunfaa walirraa qabdaniif cinqii waan qabdaniif abbaa kiyya abbichuun seenaa dalagee dabruu fedha abbichuu waliin duulaa itti baane abbichuun hojii nu gorsee jira dhiira hiraan qabne ta'u hojii nutti mul'isee jira soo kanaaf namu bakka itti dhiirummaa qabu jira tokko waa diigutti dhiira tokko waa jaarutti dhiira gurbaa waa ijaarutti dhiira abjuus qaba diriimis qaba biyya san guddisee seenaa bareedduu lafa kaayatee deemuu fedha kun immoo eenyutu irra faayidaa guddaa argata uummata keenya jaalannee jibbine soo akkasanii osoo nuti waa'ee mandara waa'ee gandaa haasoo nuti biitii addunyaa Itoophiyaa guutuu fudhatee inni Itoophiyaa nutti rakkattee waa'ee Afrikaa yaadaa jira soo kanaafuu onnees agarree humnas agarree waliin gitanii fayyaa argadha tankii waan nuti turtaniif warreen boodarra dhuftan video kana wali share godha dhaamsiniin arra dubbachuuf dhufe waa'ee diree dhawaati waa'ee diree dhawaa gurbaan baalageen sun hokkara kaasuuf hotu Dr. Abiy Ahmed Ali hotu dhiifama nu gaafadhu jeewi inumaan qaanfatu maal abbaa keetiif dhiifama si gaafatu Dr. Abiy dhufe
abiyyi waan shiraa maal dubbate kun waan shira godhuudhaaf amma dhokotee hunoo shinniilee jiraa hujaanii barbaadamaa jira gurbaan so kana waan akkana hafarsitanii wannaan godhina so kanaafu nuti waan goonu siyaasaa hunda keessatti bilchaatu nu barbaachisa sammuu teenya tana hiikuu nu barbaachisa maaliin argadhee maaliin dhabe abba psychology ummanni psychology maal jambeeta yoo ati galgalaa ganam negatiivii dhageesse yoo ati galgalaa ganama sammuu teetan ani miskiinet akkuma miskiina taatetti ganda adamii galtaati sammuu teetan galgalaa ganam ani miskiina ani hin danda'u yoo jette akkasuma khutta immoo niin dandaha niin guddadha yoo jettee lafaa kaate ni guddatta that's it akkan warri addunyaa tanarra successful ta'an isinirraan cufaa dhiifamaa yoo dubbii isin dheeresselleedha warri addunyaa tanarra successful ta'an nasiibaan hin ta'an jira keenya warreen abbootii qabeenyaa gurguddaan isin gartan kun itti rakkatanii gaafa galee agabuu bulanii cinqamanii itti ka'aniiti warreen sammuun isaanii hin dandeenyu ja'anirra nuti ni dandeenya ja'anii itti rafanii itti ka'anii tattaafatanii wahitti bahan gaafa bahan ni guddatan sanboota kutan jechu ifiif ta'anii maatii ifii ta'anii biyya ifii ta'anii saba ifiif ta'anii addunyaaf illee ta'an jechu atillee ni dandaha liidera ni dandeenya jedhu rabbi sii kanne maal wanni ati hin dandeenyu nu ajjeeste akkana nu goote mixirqishoo nu goote oromoo irraa duutiin dhaabban akkana ta'an maali boo'ichummaan rabbi sini buuse kun aboo jarana boo'icha keessaa rabbi sinaa baasu amiin jaame maaluma boo'ichuma rabbiin galgala ganama booya mee boochiftuu tanaas gisee gadi jalaa dhaabbadhaati mee sammuu tanaas ni dandeenya jaame addunyaan tun erga haabilii fi qaabil wal ajjeesanii armaydu eega nabi aadam dhufe as ilmi namaa waluma ajjeesa feesbuukii tun jirre malee ilmi namaa inumaa kana caalaa baangaa wal fixaa ture gaafa dur so arra yoo lukkuun takka achi lukti cabte abiyyi cabse girrisaanti dhugaadha abiyyi cabsette fuute bakka hunoo abiyyi lukkuu teenya miila cabse haaya okay harreen takka achi amma ijji jaamte abiyyi tu bar harree san ija jaamse ogaa jan harree ijji jaamte abiyyi harree teenya ija jaamse laal siyaasaa baradhaa jira keenya arraan tana huccuu wataadaraallee uffatee namni siyaasaadhaaf isin nama kaasuuf ummata keenya boochisuuf kaasisuuf shira dalaga ummanni siyaasaa faannoonis shira dalaga kaanis shira dalaga hundi shira dalaga mootummaa kanarra cilee dibuudhaaf maali mootummaan maraataadha moo maali namni biyya ijaaraa jiru namni mana haaroo ijaarrachaa jiru namni waan gaarii godhachaa jiru maal gochuufi harka tokko waa tolchaa harka tokko waa maqaaf balleessu waa godha hin godhu kana deema ijoollee xiqqoo soba akkasanii fayyaa argadhaa Itoophiyaan arraan tana wanni deemaa jiru Itoophiyaa irratti heegere garuu namichi kan naqarsaan kun ka'uu qabachirra asab qofan deeffan naqarsaan vaayirasni Itoophiyaa irra vaayirasa ta'e achi taa'u kun beeta ogaa vaayirasni tokko siseene khalladoon ogaa seente sarjarii goote yoo khalladoo sanif keessaa fuutee ammas deebitee rikavariif goote malee naqarsaan kun yookaan vaayirasni kun achirraa ka'uun dirqama kaa'uusu qaba biyyi bakka daasee dhumatteef tikenni murameefii jira kanaafi walingit humni Itoophiyaatiif humni Eertiraa waan dachisami jira keenya arraan tana ijoollee humni Itoophiyaa akka ammayya deemaa jira akkuma reefu isin jeesanii faannoon dheengadda lafa qabanne marsinee dhoonettee gaafa kaan dhiirti dhuftee baakbaakii keessaa diroona xaa gootee asfaaftee gootee ogaa itti facaaftu gurra lama qabadhu mata nagaa fixee jaan